سلاسي في ما كان في درا فجيسي يسي كان ما تقوتي تكابر قرطو تكاوان تكريسي أول شو هذا زماني المنا ما قرقرانيس دبريج جراح المخيسة أول أكو أنا مني أتسف فكاتي خد براو فكاتي ما يمني ما في أما أنت نفوني في قرقرا قرقرا جراو زماني هم ماتي خيزا في أبا أنا بس جيت تجرو بيسا باسون واشتين وتيوانا كسيتي سينكابنو gamanu manu wani nan jechu barbadu male yo hajatu taate hafarsan ida baye takada chajira ana habis hatta ramzi bi aina bunu baledin yellen sona fin baye takada chajira hafarsa dufne bar ilanga chiti simbira dufne akkuma isilantani agartan sanitti yero dabillen har kamilitan isinar kafune jiro baledi yas alhamdulillah rabbil alamin yakun waranta nafayite jirti wonni atidadatu mali نتبر سيري كغيسني سيري دان نددمنو إفان إفا باني فول درت دفني حركة غيسني فول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تافي هرتفتو تجعلاتو ilmaan oromoo qaqqaaliiwwan kan gola addunyaa mara keessatti argamtan salaamtaan tootan onnee irraa burqitee qilleensa irraa barristee isin bira haa geessu isiniin jecha eegaa deebinee dhufnee jirtu baga nagaan noo eedan isiniin jecha arragaa guyyaa gammachuuti alhamdulillahi rabbil aalamiin akkuma laaltanii agartanitti obboleettiin tiyyaas nagayaan arraan tana manatti galchinee jirra kunoo himee salaamtaa gaafadhume. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جبت ورتفت الماء ورموهم تحسنوا جرى نتقل تربي جرى شون غاريدا هنا رفني جرى رانتنا. إسنيس أكما إسن نجتني تخونه مركز الدبيبنه ترتي قويا لما بود الرانتنا منت قلتني جرى بغنا جيان نويد لسنين جتا دعاء تيسنيس نجنا دابتشو خيسنيف باية تكو أني الرئيس انقلتهم فدا هنا أكما لالتني أغرتني ترى شافا يتي manat deebinee nuti garuu kuno deebinee dhufnee jirra mee akkamitti ammaan tana haala maaliif as jirtaa gammachuu ta'e mee ibsiif kan baay'ee addawaa jiranii hordoftoonni alhamdulillah rabbil alamin ani fayyaa nagayaan qaba fayyeetiin jira qabameenis beeyni nama wanni hundi ni mudata nama jiruutu waan hundoo akka tumbasii waan guddoo miti kuno fayyaa wanni jaalaan jirtu fayyaa egaa turtii guyyaa lamaa booda akkumaan isiniin jetti du'aayii teessaniin kuno as geenyee jirra isinis ifaajee teessan halaala teessanii warreen wajjin ifaajaa jirtan galatoomaa baay'een isin galatoonfachuu barbaada alhamdulillahi rabbil aalamiin namni jiru waan jiru isaa hin dhabu fayyitee jirti gaa kuno warraan tana karamanaa galchine akkumaan isiniin jetti ramziinis xiqqishoo haaluma hojiitii fi biizii ta'ee gaa inninis kaameraan wajjin seenuu hin mijaa'inii fi Hussein akkasumatti kamanumaanuu gaa isinis akka yaaddawaa jirtan waan hin beekuuf jechaan dirqama isii tana fayyuu isiidhaa gama keessan akka fuula keessan duratti isinii dhiyaattee gartee ijaanis gartanii imaantan jenneeti viidiyoo tana isinii maruudhaaf dirqamne as geenyee jirra gaa alhamdulillahi rabbil aalamiin takkanaatiin isiniin jechuu barbaada mee ati taatee achi keessatti taateerraa fi mee maaltu si dhagayamu jira xiqqishoo obboleettiin tiyyaas waan isi dhagayamuu fi gartee taatee mudannoo isii mudate sanirraa waan isii irra gahe maal akka isii mudate gamanumaanuu isiniif ibsiti jeetii yaada. barbaadu makee qaban malee barbaada fiyyaasa qaban isoo akkaan kemiyaa wanni isiin naqabdeef waan biraatii miti akkaan siifi isii duubee takka siifi isii walitti isin fidee afaan makalee gartee fadhoo itti sanii narraan tananiin fadhaa gootu kana hedduun ajaa'ibsiistu waan tana qabuu daran amma taate isaan na godhan daran adeemsa isiin deemtuu fi haasoo isiin haasawtu tun ajaa'ibsiisaa jira. Hedduu nonni ajaa'ibinatti ta'ee gartee nattis dhagaamaa jiru wantoota tun kaleessa hin fadhu waan nama kana. Maan heerumee wajjin maan lamarraa dhaleen jibbee hojii jiraachuu hin barbaadu ta'etu taate jechuudha tura. Arra deebitee yoo isa dhabee fi ajjeesaa waan barbaachisaa ta'e guutuun hin kafalaa jechuudha. Aarsaa barbaachisu hunda ni hin kafalaa. Caala harkachuu kana waan ani hin goone hin jiru addunyaa tana. Gochi amma isiin godhu jirtu kun isiidhaaf furmaata ni ta'a jettee yaaddaa. Itti fakkaate na fakkaate malee isiidhaaf furmaata miti garuu isii itti fakkaate. Isii fi fakkaatota isii akkasii gartee obboleeyyan isii sana. Uummata suuraa yaadan qabne khaanis siirii namaafteef cinaa keessan gartee lama uummanni guutuun fayyaa qaban isa khaanis obboleessis fakkiidha malee waa obboleessaa miti. Obboleessi homo gumontana fakkii obboleessaati gartee suuraadha malee sana obboleessi kun namaa hojii dhalate tokko gumoota akka inni kana surraa fakkooti waan akkanaa hin godhin jeesitti mee waan taane irraa si qabu
Inshallah baramma isaan wala faan akka waan rabbiin akkuma godhe godheeti isaan wala faan garagalchu jira beekadhu. Isaan filima wala faan gara hin galan ni sodaata furmaa eenyu. Obboleessi maal jaa? Isaan baanan ni sodaata intalti wayina gooti jee sodaatee sodaasiitiif jala deema malee. Amma maal jechuu jiran? Dhaga'ifa. Waan takka isii. Habarsaanis isii fi Mahammadiitu na walii galee waan kanarra dalagee jaa. Isaan ammoo habarsaatu isuma kana ilaa hanga manaa kan uffituudhaaf gartee isaan kana mana nuffite. Habarsaadhaa waan jiru qabanii. Video takka inni kaleessa galgala galakkisee ture video san xiqqoo hanga tokko numaan laale bifa sani inninis wanni isiin irra daleete kun gaarii miti waan jiru inninis inshallah akka taate rabbii walafaan isaanumaa waliin isaan haa dha'u. Dhugaa feete haa ta'u garuu ammoo wanni isiin itti jirtu kun bikka kana dhugaan jirtu isaan kun walafaan ni buunetee wanni yakkitee atichi qabdee laatu hin jirtu hafarsaan jaalattuu jibbituu hafarsaan sirraa hijaa kafalachuu yoo taate malee narraayis taatee hijaa kafalachuu yoo taate malee hafarsaan wanni sii fi khimiyaa sodaa isiitii fi nan dhiiftu waan kana naggootee na dhamaas yaadachuuf sii fi khimiyaa walitti hin deebisa kajuu na fakkaatti malee inni jaalalaa keetii fi khimiyaa akka walitti deebitan kafadhu natti hin fakkaatu. Inni silaasii fi ilmaan kanaaf hundarraa fageessee isii akka nama tokkotti takkaa gurgurachuu takkaa waan takka irra isii oolchuu fedha. Sabanii ilma namaa gurguranis dabree jira kanuma keessaa oolchuu. Akkuma namni si fakkaatee akka dabraa yoo fakkaate malee namni amma fi ammaan tana foonii fi gurgurachaa jira zamanii hammaatee keessaa fuudhee abbaa na baasi jeetti jiruuf isaa haa baasuu nu achitti nuti waan akkasiitis hin qabnu. Gamanumaanuu wanni nan jechuu barbaadu maali yoo jettu taate hafarsaan edda baay'ee takka dhaadachaa jira anaafis. Hatta Ramzii fi Aynabuun obboleettiin jalleen osoo nafin baay'ee takka dhaadachaa jira. Hafarsa dhufnee bar ilaan gachiitis isin bira dhufne akkuma isin laaltanii agartan sanitti yeroodhaaf illee nu harkaa miliitan isin harkaa fuunee jira obboleettii xiyyaas. Alhamdulillahi rabbil aalamiin kun warraan tana fayyitee jirti. Wanni ati dhaadattu maali? Nuti bar siirii akka keessanii siiriidhaan hin deddeemnu. Ifaan ifa baanee fuulduratti dhufnee harka keessanii fuune hanga naa ol akkam feetan adabattanii yoo teessan taa'uu baannaan ammoo ani hin beekne barbaada kiyya qabaannaan hafarsa atis dhiira anis dhiira garuu immoo eenyu akka dhiira ta'e rabbumaatu beekaa abbaa irra aanu silaa rabbiin haqaa wajjin jira wal garra fuulatti haa walaa garru hoottu rakkoo hin qabu. Akka ati dhuftetti isa keessummeessa. Hafarsaan bar akka gartee waan nuti magaalaa kana keessa bikkee nuti bobbaanu bikka irraa gallu hin beekne nama gartee nuti hulaa cufatee takka hulaa fi qollafee taa'u jiru zaayita mee furbartee. Sodaa isaanii akkasiin laala. Rabbiin eegala harka fitiin talalumaatuun dhiisuu hijaa irraa kafa dhadhaa hojjaa. Tasanitti dhiisi inni numaatu duuma sin murteessee hafarsaan duuma sin murteessee guyya san ta'isaa. Inshallah rabbiin fuula dura waliin. Namni tokko daaleetti nama barbaadu tokko waan naanneessu kana dhiisee obboleettii isaa achi kaayee inni tokko akka nama tokkotti inni dhiira. Nama tokko hijaa gabaaf kafalachuu fedha. Honi waan jiraati waan isarraan beektii miti namni aaree gartee ilma nama tokko ijaatti qabatee irraa kafalachuu waan jiraati. Garuu nama san daaleetti bikkee jiru dheetee barbaaddee irraa kafalachuudha. Maali taanii dhaadhannoo guddoo godhuun dhiirummaan ta'e kanaan siin dhaadhannoon ol siin kaatu yoo kafalattee irraan tanaan illee akka tokko nama tokkotti irraa hafarsaa fi dhiira tokkos beeka. Dhaadannoo guddoon gaarii miti. Fannisanii ilma namaa jala qabmaa takka takkaa isaanii fannifnees jala qabmaan dhiirummaa yoo qabaatte dheengate sammaa harkaan hin fuudhin. Dhiirummaa yoo qabaatte dilli ati qoma dhootu sammee qoma dhoottee ni sodaadhee waan yaadaan isa keessatti qoma dhootu san hedduu na sodaachise. Namaan isa see'u. Inshaallah asirratti amma nana tanaa sani. Halaala taa'ee hayyuu suma raabeessuma malee ilmi namaa tokko dhiirummaa isaatiin qab godheetuma qabee waan san murtii isaa bikaan ga'a. Murtiin qabu inni ififuu. Turtureen intalaa deemaani. Intala saniin baantu intala itti madhiisi hafarsaatiif jettee akkana jettee sammuus bootaan isa kana hedduu bootaa'uun kanniniif hafarsaa baaddaa miti hedduu bootaan kanniniif garuu intala saniin baantu jazaansii inshaallah yeroo gabaabduu keessatti deebi'aa fi gaangeen haala tokkotti jennaan fittuu gabaabsite jennii isiin fittuu gabaabsite haalli itti jirtu kun gartee yoo isii baasu taate inshaallah bal'inattuu wal agarraawwi rakkoon qabu beekadhu. Hafarsaa taanaan dhiira taata fuula duraan kottu ifaan ifa bayi dirree bayi kottu. Waa ansi jala ciise waa ati na jala ciiste walumaan garraa rakkoon qabu. Takka dhuufuun dhiirummaadhaa jan lama dhuufuun ammoo harrummaadhaa jan. Ta'amma booda
akka ati dhuftetti isisiis taanaan fakkaata akka atiitis taanaan obboleettii teetis taanaan isin barbaaddanii isin keessummeessuudhaaf qophii osoo dhaadannoo hin ta'in awwaniin isiniin jechuu barbaadu kanaa jechuudha. Amma fa'aa bareedumaa bifa jijjiirrataniiti duraan isaa fi isiidha zakkoodha madireeshii abdiisanii garee walitti hidhatanii turanii beekadhu bikka takka teenyeeti bikka takka hangam tokkoon firraa eegaa turree miti amma bifa jijjiirrataniiti akka nama wal dhabee gartee adda facee fakkaataniiti nama kanaas yaada nama bar istiraateejii tooftaa adda diriirfatanii marraa ammaan tanaa kan. Tooftaan isaanii tabban geessu abbaa fedhe dhiisee. Tadurirraa gargari baay'ee takka waan nama yaachisu tokko dalagu jiran amma gurbaan kaanii zakkoon baanan saniis wallaahi furmaate waan inni godhu jiru yoonii fi agartee ayina buutee nyaate amma hanga ati gartee dhukkubsattee amma ati markazaa fi kana hedduu jirtu kana isaan harka jirtu markazaa fi kana hedduu jirtu kana waan biraa keessa jirti. Wanni isin jechuu barbaadu. Sajaa rabbii kafalaaf isaan hundaa'u. Wanni isaan ammaan tana itti jiran ani baay'ee waan baay'ee nama yaachisu tokko akka malee nama yaachisa haalli amma isaan keessa jiran kun. Isaan kana bara ammaan tana namni tokko akka isaan jaaramanii gartee badii balleessina jaayitaan kanatti nutis jaaramnee akka yaada kiyyaatti jechuun akka yaada ilma namaatii miti garaa namaan beeku akka yaada kiyyaatti silaa nutis jaaramnee isaan kana firraa dhorkinaa inni qophoonee teenyees rakkoon qabu. Nuti maaliif walii galle sanamma bar waan hin oolamne akka isaa walii galanii gartee waan xiphiidhaan deeman kana nuti numaa karaa haqaarratti nuti shahiida taane jechuun har'a shahiida waan keenya irra lolaa jirra. Uummanni kun gartee uummata bikka takka dhimmarraa hin qabneef waan isaan hin neeneef naqamaa jiran bikka dhimmarraa hin qabneef dhimmamaa jiran. Maaliif nuti kun caljeennee teenyaadha wanni na dhibaa jirtu wanni guddaan. Ani amma boodatti gartee hanqaamman dura naaf kimiyaan wanni naaf isin irra wal geenyu si wanni irra wal barbaadaa jiru. Dhaabbattee fayyadaan qabdu si. Hammo directii baatee ifiif barbaada eega qabattee ifiif afarsaan baadaniis rakkoon qabu naaf isin antaayitiin qophaa'ee isin eeggachuu jira. Siirii dhiisaati akka ilma namaa tokkotti yoo dhiirotaa ta'e yoo namummaa qabaattan dhaabbadda akka taa directii naa wajjin wal